meetii koo naan hin jedhin ani meetii keemti. Waan tokko sitti himu na jaaladhuun jaalalan ta'u. Ani beekaa kootuuf jedheen malee si jaaladheen miti. Hello meetii. Hello. Maaliif silkii narraa qabne meetii? Beekaa. Waan tokko sitti himu arraan achitti si wajjin jaalalatti fufuu hin danda'u. Narraa fagaadhu. Oh, meetii koo si eegaan jira. Achi deemee narra. Anis jaaladheen miti hojii kee waaqayyo siif haa kennu. Beeftuu waan tokko si gaafa natti hin qabamtu garuu rakkoon qabamaa hin jiru. Mootiidhaaf carraa kennitee gaarii fakkaata. Carraan tokko maaliif ta'u guddoo goggoraa waan ta'eef otoo dhiifama gaafattee gaarii dhabdus immoo akka dhiifama naagootu jedhee natti himee ture karaa irratti kanaaf dhiifama godheessa. Meebiitu waa'ee isaa natti kaasuu baattee baay'ee natti tola. Kanaan booddee waa'ee isaa yaaduu dhiisee waan ta'eef natti hin baase. Namni dogoggoraa miti. Nama dogoggoru garuu ansaa immoo baay'uma caalmatti hin baay'ee. Sirmattoota waa'ee isaa natti kaasuu baattee baay'ee natti tola. Kanaan booddee waa'ee isaa yaaduutu hin baadhee. Beeftuu namarraa gargar booda yeroo tokko caal baay'ee ulfaata. Ati ofii kee miidhamuu dandeessa. Yeroo tokko carraa kennu. Tolame ofii nama mari'adhaati tayyaadha. Mana yaran betul tau. Wai direk untuk mana di mana makabahnya di mana. Direk. Oke, karena bagus ipatan yang andi nagar tahu. Direk lah. Ojo ngerti hal apa? Jumma kesan isi. Wanan kab hunduma isi direk dah penjara. Agam, gaafa jennu dhiistii dhuma duukaa buufi. Hin oolu. Dirree dhuma arguu ijjiku gaafa tokko hin oolu garuu. Haa ta'u, waan gaarii nan taataa. Hello. Kawarme. Naguma. Jiraado. Maal kaalame koo waa'ee obboleessa koo baay'ee na yaaddeessaa jira. Suuruma isaallee maxxansee barbaada kan magaalaa keessa. Naannoo waan argee yoo natti hime. Haa ta'u akkasumaan godha. Haa ta'u magaalaa taasisii bilbila.
Yeroo biftu. Oh, Meetiin maalitti balleesseetti kan ishiin utuun ishii jaalladhu nama biraan irraan jaallatti? maal? Eewwan jaallatti? Haa ta'u. Yoodhaa ishii dhaatee akkuma fedhe ishee arguutu. Tole nan gaafadha. Meetii koo. Garuu beeka ani kedda sirraa barbaadu. Rakkoon hin jiru. Itti waan xiqqaadha. Isa kana caalu immoo onnee koo siif kenneera. Ati yoo keddaa kooti. Akkami jaallatte? Hedduu jaalladhe. Amma adeemnu miti dha?
Biiftuu? Oomoo tiseensan. Noori. Akkam? Akkam. Nagaa? Nagaa. Fayyaada akkam? Jirtu? Jirtu? Jirtu. Nagaa keessa? Akkam isin? Jirra kana. Jirtu? Omaan jedhu. Meetii ulfaadhu kaa nagaa nu buuste. Lakki nagaa kan sinii buuse waaqadha. Akkasumatti nagaa laatanii sabbareedha. Akkamitti barnoon? Barnoonni gaariidha omaan jedhu. Meetii haasa'e kaa? Asaan Uramoo ishee sitti ture kam jaalatta? Ayi jaalladha. Maalitti isaan Isin eebbisuun barbaadu. eebbiraan qabu bara. Ayi akkasumatti wajjin haasa'u eeguun gaariidha. Ayi. Garuu mana akka kana duraatti deebiidha. Komishinaan bira walii galee hojii jiraachuu danda'u. Gabaan keessanii jaalalli dhugaatu hojjetan gaariidha. Dhugaatee jette. Haa ta'u gaa taphataa gaa. Maal deemuufi? Dandeenya. Tole gahaan deemu. Deemta. Ayi. Haa ta'u. Kana booda beekaa fi meetii gidduudhaa ba'uun qaban. Maaliif? Meetiin biiftuun yoo akkanaaf araaramtuu taasifte waan ta'eef ani gidduudhaa ba'uun barbaade. Mataa kiyyaaf jabaadhaan kottatti na deeggate. Udah suruh bawa berbeli saja. Hela, Eela, kenapa Pak? oomishni nagaa Jara. boruu dibbata waan ta'eef akka waliin dabarsuun hin barbaanne. Ada bawa tokko situ. Osoo si waliin deemu yaaddoodhaaf beekamu bira tole. Oduun baay'isii niitii amma borusiif hin jiru.
Oh itu. Naga. Ati garuu mooti maal biinee akkasumaan ofii keetiif hin fuudhu akkasumaan maaliif hin sa'aatii ishee jalaa maaliif hin guddaa carraa ishee yookiin an keessa gubaa harta bara ishee maaliif hin jalaa guddaa carraa yookiin fuudhite maal. Gorsa! Ati garuu otoo na dhiistee si wayi. Lafaatiin jirree dukkana wirirrisa yommuu ati dhuftu dhufee calaqqisa. Sin jaalladha dhugaa fedha kan kee ta'u kan nutti hinaafuu biyyaatii haa ba'u. Abjuudhaan caraalee maqaa keetan faarsaa ana argachuudhaaf hedduu laatte aarsaa ati garraammii koo qulqulluu akka lagaa nadhii afaan dammaa kan hin qabne gaggaa. Itu mata tiada madah. Lagi mati ada wala aku nunggu. Akkam si jaalladhu silaasii fi meen jiramaaf koostaati. Waameeti maarree manni? Anke akka kee lafa ta'uu hin danda'u. Si jaalladhee si wajjin taasisu fakkaata. Maaloo dhare? Keessa namaan beekne keessa qabattee namaa kennite. Callistee na waliin deemaa taareeti. Fakkaata. Dirqama guyyaa tokko jaalala kiyyaan qabamuun kee wanta na oolledha. Qoosaa sitti fakkaachuu danda'a.
Gaafiin jaalala keetii qabamu waaqayyo lubbuudhaan lafarraa na argamsiisu. Itti dheekkamaa isaanii Si wajjin jiraachuu irratti itti dheekkamuu wayya. bareedaadha. Ati garuu cubbuu akkamii akka hojjechaa jirtu hin beektaa? Na jaaladhuun jaalalan ta'u mara. Otoo nama siif ta'u filattee waa'ee gaariidha. Taataa ta'ee nuti filadhe wali. Ani immoo gurguruu siif ta'uu hin danda'u. Ani beekaadhaan filate. Maqaa beekaa akkana biratti hin kaasne hin barbaadu. Ati immoo maqaan makoo hiikuu dhufu hin barbaadu. Inni dirqama keessa inni qoosatti dhiisu tokko hin jiru. Beekaa carraa natti ergitu carraa muraasa kanaa booddee arguullee hin dandeessu. Siifaa galu. Baay'ee na dorsisaa jirta bara. Na jaalattaa miti? Erga na jaalatte akkamiin na dorsista re? Dorsituu kun beekaa maaf jettaa? Qatti jaallatee yeroo ana. Waan hin jaaladheef. Ati immoo waan na jaalatteef na waamta anis beekaa waan hin jaaladheef waamnu. Bareedaadha. Ani ka caalasi waliin hin danda'u. Dandeema. Abuu. Mootii ati garuu amma yoomitti kan kana jaallattu? Garuu maaliif na gaafatte? Dubbadhu qaba. Garuu maaliif akkas na gaafatta? Ay akkasumatti amma yoomitti kan kana jaallattu? Amma isaan beeku garuu sun jaalladha. Jaalallis daangaa qaba? Maaf akkas taata? Ay akkasumatti asii gaafadhe. Maaliif?